waan facaasan hammatanii jedhe Oromoon. Diraamaan duraan Ameerikaan biyyoota adda addaa irratti taphachaa turte amma deebi'ee isimarrattuyyuu diraamaan taphatamaa jira jechuudha. An Shaalloo Oromooti. Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Waa'ee BRICS irraa jechuudha. Kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Walga'iin BRICS jechuudha kan akka biyyoota akka Brazil, Ruusiyaa, Indiyaa, Chaayinaa, South Africa, Iraan, Egypt, Itoophiyaa, UAE kan qabatu jechuudha. Guyyaadhaa taasifamee jira jechuudha. Walga'ii kanarratti biyyoonni baay'een argamanii jiranii. Walga'iin kun walga'ii 16ffaadha jechuudha. Akkuma jalqaba irratti isinii kaasuuf ture kun immoo Ameerikaadha baay'ee mata dhukkubbii itti ta'ee jira jechuudha. Maaliif taananiin biyyoonni kun biyyoota gurguddoodha jechuudha. Biyyoota baay'ina ummataatiin bal'ina lafaatiin biyyoota gurguddoodha jechuudha. Baay'ina ummataatiin biyyoota baay'ina ummataatiin jechuudha. Parsantii 45 kan qabatanidha. Bal'ina lafaatiin jechuudha. Parsantii 30 of keessaa qabatanidha jechuudha. Biyyoonni 5 fuuldura jiran jechuudha. Biyyoonni 5 fuuldura jiran kan akka Brazil, Ruusiyaa, Indiyaa, Chaayinaa biyyoota G20 keessatti argaman jechuudha. Kun immoo Ameerikaadha mata bowwoo irratti ta'ee jira jechuudha. Akkuma jechuudha pirezidaantiin Ruusiyaa Putin jechuudha nuti mallaqa irraa doolaraa yookaan immoo mallaqa irraa jibba hin qabnu. Garuu immoo isaan jechuudha fayyadamanii duula baramuun, waraana fayyadamuun, siyaasa fayyadamuun jiraannanii nuti carraa biraa filannoo biraa uumuu dandeenya. Filannoo doolaraan ala uumuu dandeenya kan jedhu dubbatee jira. Akkasumallee immoo mallaqa yookaan immoo filannoo doolaraan ala akkattiin diinagdee keenya geggeessuu dandeenyu jechuudha. Mallaqa doolaraan alatti jechuudha diinagdee keenya akkamitti akka geggeessuu dandeenyu ni uumna kan jedhu dubbatee jira jechuudha. Walga'ii kanarratti immoo ministeerri Itoophiyaa Abiy Ahmad waan inni achitti jedhe keessaa jechuudha pirezidaantii Muhammad bin Zayed Al Nahyan kan jedhamu wajjin wal arganii jira. Carraa BRICS irratti hirmaachuu kootiin obboleessa koo Muhammad bin Zayed Al Nahyan wal arguu kootiin baay'een gammada kan jedhu jechuudha. Suurallee wal hojii kan jechuudha. Akka obboleessatti ilaala jechuudha. Kana wal qabatee jechuudha Ameerikaan yeroo baay'ee doolaaraan nama doorsisaa turte. Doolaarri kanaan booda maal ta'uu danda'a? Gadi bu'uu danda'a yookaan immoo bakka dhabuu danda'a jechuudha. Doolaaraan alatti diinagdeen geggeeffamuu danda'a. Kun immoo Ameerikaadhaa fi mata bowwoodha jechuudha. Kan biraa immoo Ameerikaa akka duraanitti amma doorsisuu hin dandeettu nama jechuudha. Maaliif jennaaniin yoo Ameerikaa asiitu eessatti deema namni miseensa ta'a dhaqeetiin namni BRICS ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa Ameerikaan chaalenjii godhaa turte gaafa isiin chaalenjii gootu eessatti dhaqxee makamte jechuudha. BRICSitti dhaqxee makamte jechuudha. Kanaan boodatti olaantummaan Ameerikaa akka duraanitti irraa sharafamaa kan deemu ta'a jechuudha. Akka barbaadde biyyan gootu isinlee dirqama. Namoota kanneen BRICS keessaa baafachuudhaaf maal goota Ameerikallee otumaan jaalanne waa kennite jechuudha. Waan jaalanne yoo isaan tuqe isiin hammeessitu eessa seenanii BRICS seenan waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf Ameerikaan duraan diraamaa biyya irratti taphachaa turte amma diraamaan isii irratti taphatamaa jira jechuudha. Kanaaf BRICS immoo yeroo yeroodhaan jabaachaa dhufe jechuudha. Biyyoota gurguddaa kun keessatti qaba akka Brazil, Ruusiyaa, Chaayinaa, Indiyaa, USA, South Africa, Iraan, Egypt kanneen of keessatti qaba. Biyyoota gurguddatan jechuudha. Biyyoota gurguddoo of keessatti qaba. Akkasumallee biyyoota population guddaa qabanii fi biyyoota bal'ina lafaa guddaa qaban of keessatti qabatu waan ta'eef kun immoo Ameerikaadhaaf baay'ee yaaddoo ta'ee jira jechuudha. Hamma walitti deebinutti nagataa ulfaadhaa nagata.